Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Qo'annaa keenya itti fufnaa. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irra geenyeerra. Tokkuma tokkoon dubbifachaa yaada kutaa sana keessa jiru wal wajjinaan ilaalaa adeemna. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 15 mata dureen isaa karaa Kiristoos gooftummaa Waaqayyoo beekuu jedha. Baay'ee kan nama dinqu. Gooftummaa Waaqayyoo beekuun, waa'ee Waaqayyoo beekuun iyyuu ammas taanaan barumsaan, teolojiidhaan maaliin utuu hin ta'in karaa Kiristoos. Akkuma fayyinni keenya karaa Kiristoos ta'e Waaqayyoon beekuunis karaa Kiristoosidha. Galanni isaaf haa ta'u. Lakkoofsa 15 akkasidha. Ammas ani gooftaa Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keessanis dhagayeeraa jedha. As kanatti waan nuti hubachuu qabnu ammas ani gooftaa Yesuusitti amanuu keessan yeroo jedhu gooftaa Yesuusitti amananii qulqullaa'anii naammitti kan inni isaaniif barreessaa jiru. Amma immoo akkamitti akka haaraatti gooftaa Yesuusitti amanuu keessan dhagayeera jedhanii gaaffii nutti uumamuu danda'a. Kanaafi siluma yeroo macaafa qulqulluu qo'annu hiikkaawwan garaagaraa of biraatuu qabaanne gaariidha. Amma immoo bilbila keenya irraatti appilikeeshiniin macaafa qulqulluu tokko gara hiikkaawwan 4 yookaan immoo hiikkaa 3 bakka tokkotti iyyuu akka ilaaluu dandeenyutti nuuf mijeesseera. Iskiriinshuutii godhee telegiraamii isiniif kaa'a. Isa appilii macaafa qulqulluu keessaa inni baay'ee isa kanaaf filatamaadha. Innaa achirraa maalidha? Lakkoofsi 15 kan kanaafuu ani waa'ee amantii isin gooftaa Yesuusitti qabdanii fi jaalala isin qulqulloota hundaaf qabdanii dhagayeeraa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Akka isin gooftaatti amantan, akka lubbuu haaraatti gara gooftaa dhufuu keessan utuu hin ta'in, isa yaada sana utuu hin ta'in kan inni qabu gooftaa Yesuusitti amantii isin qabdanii, waa'ee isaa kana sirriitti amantii akka isin isarratti qabdanii, akka isin isaa amanattanii, akka isin isa amantan, isa jalqaba amantan sana jabeessitanii qabattanii akka isin jirtan dhagayeeraa jechuudha malee amma gara gooftaa akka isin dhuftan dhagayeera jechuu miti. Isa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoo qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kooteedhe akka isaan gara gooftaa dhufanii itti jiran dubbateera. Inni kun immoo inni lakkoofsa 15 irraa kun immoo akka isin gooftaatti amantan, akka isin lubbuu haaraa taatan isa jedhutu hin ta'in gooftaa amantan kana qabattanii akka isin itti jirtanii jechuusaati jechuudha. Isa kana akka itti qabannee darbinu amma sanii gooftaa Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keessanis dhagayeeraa jedha. Isaan hordofa jechuudha Phaawulos. Isaan hordofa jechuudha. Akkamitti akka isaan jiranii isaan hordofaa jechuudha. Isa kana irratti baay'ee kananii ofii koos namoota yeroo ammaa kanas nama akkuma waan an argachuudha mudannoo akkasii isinis qabaachuu dandeessu. Namuma tokkotti yoo erga dhugaa baanee gara gooftaa nan dhufa ishii nan amana erganii nuun jedhee booda deebineen bilbiluuf baay'ee kun dogoggora guddaadha jechuudha. Phaawulos maanguddoota qabu, tajaajiltoota qabu, waldaa guddaa, waldaa Efesoon, mandara Efesoon, waldoota garaagaraa jiran kanayyuu in to'ata. Amma akkamirra jiru jedhee in to'ata. Kanaafidha kan inni dhagayeera jechuun namni dhufee itti hime jira jechuudha. Namni inni gaafatu jira jechuudha. Kanaaf inni kun baay'ee nutti irrata. Namoota hordofuun wal jajjabeessuun maalirra jirta akkam taate waliin jechuun yeroo ammaa kanatti baay'ee nutti irrata jedhee yaada jechuudha. Akka kootti waan isin bira jiru immoo mee kanarratti koomentii barreessanii natti tolaa jechuudha. Kanaaf warri Efesoon kun namoota jaallachuu isaanii warra Waaqayyoof qulqullaa'an yookaan immoo amantoota jaallachuu isaanii immoo Phaawulos utuunni isaaniif jajuu argina jechuudha. Kana dhagayeeraa waa'ee keessanii fi lakkoofsa 16 irratti waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu kana tokko keessattis isin yaadachuu hin dhiifneedha. Namoota waan isaan jaallatanii fi Waaqayyoottis amantii gaarii akka isaan qaban dhagee waa'ee kanaaf isaan galateeffata. Haa ta'u malee mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 1 hanga 6 yeroo dubbifnu garuu Yesuus Kiristoos waa'ee kanaatiif gaafa Yohaannisitti mul'ataan itti himu warri Efesoon kun jaalala kana akka isaan dhiisanii jaalala kanarraa akka isaan kufanii isaanitti dubbata. Baay'ee kan nama gaddisiisu jechuudha. Mul'ata boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaasee isiniif dubbisa. Akkasidha. Gara ergamaa waldaa Efesoonitti. Ergaan kun kan isaa harka isaa mirgaatiin urjoota 7 qabee baattuu ibsaa 7 gidduu deddeebi'uutii jedhii caafi. Ergichi hojii kee waan ta'atii itti dadhabduu obsaan danda'uu keessa namoota hamoota immoo calluma jettee akka hin dhiifne warra ergamoota utuu hin ta'in nu ergamoota ofiin jedhan qortee ilaaltee sobduu ta'uu isaanii akka argites ani beeka. Ati obsaan akka dandeessu maqaa kootiif jettees akka baattu kanas akka ati hin dadhabiin ani beeka. Garuu jaalala isa dur qabda turte sana dhiisuu kee sirratti argadheera.
ammas maalirraa akka kufte yaadadhu, yaada garaa kee geeddaradhu, hojii isa dura hojjettee sanas hojjedhu. Kana yoo gochuudhaa baatte garuu ani sitti dhufee baattuu ibsaa keetii iddoo isaatii nan buta. Utuma ta'uu iyyuu immoo waan tokko qabda. Inni immoo hojii Niqolaawotaa isa ani jibbu atis hin jibbitaa jedha. Egaa as kanatti gooftaa Yesuus Kiristoos waan baay'eedhaan waldaa Efesoon kana erga jajee booda garuu jedhe jaalala isa dur qabda turte isa Phaawulos dhugaa sii ba'e sana amma garuu maal gootetta isa dhiisuu kee sirratti argadheera jedhe. Sirratti argadheera isa kanaan kuftee jirta. Gaarii baay'ee qabda, hojii gaarii baay'ee qabda, obsaan dandeessa. Warra ergamoota tun ta'in ergamoota ofiin jalan akkuma nuti kutaata jalqabaa keessatti ilaalle ulaagaa ergamootaa tun guutuun an ergamaadha jedhanii akka ergamootaaf gochuu barbaadan sana qortee bira ga'uu kee argeera jedheetti karaa waan baay'eetiin jajee warra ni jibbu akkati jibbitus argeera jedhee garuu jedhe jaalala isa dur qabda turte sana dhiisuu kee sirratti argadheera jedhe. Ammas maalirraa akka kufte yaadadhu jedhe. Kuftee jirte jechaadha waldaa kun karaa tokko. Karaa maalii? Jaalala warra amantootaaf qabdu turte, jaalala warra wajjin qaban turan sana dhiisaniiru. Garuu hojii Waaqayyoo ammayyuu hojjechaa jiru, tajaajilaa jiru. Karaa baay'ee waan dhugaa isaaniif ba'amu qabu. Garuu karaa tokko karaa jaalalaa kufanii jiru jechuudha. Asitti Phaawulos waa'ee jaalala isaaniitu inni dinqisiifatu. Yesuus Kiristoos immoo jaalala kanarra kanarraa kufuu isaanii utuu inni isaan qeequu argina jechuudha. Kanaaf immoo maaliin godhadhe ammas maalirraa akka kufte yaadadhu, yaada garaa kee geeddaradhu. Hojii isa dura hojjette sanas hojjedhu. Kana yoo gochuudhaa baatte garuu ani sitti dhufee baattuu ibsaa keetii iddoo isaatii nan butaa jedha. Kutaa kana yeroo ilaallu kiristaanni kufa jechuudha. Kiristaanni erga amaneeyyuu dogoggoran hojjeta jechuudha. Amala gaarii qabu sana deebi'ee dhabuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf maal haa godhu? Qalbii diddiiratee yaada garaa isaa geeddaratee maal haa godhu? Gara hojii isaa duraa sanatti haa deebi'u. Kana yoo ta'u baatee sittiin dhufaadha. Sittiin dhufachuun garuu waa'ee fayyinaa wajjin tasumaa waliin qabatu. Fayyina kana isaan argatan maal gochuutiin? Yesuus Kiristoositti amanuutiin. Amma Yesuus Kiristoositti amanuu isaanii dhiisaniiru lakki hin dhiifne. Utuu Yesuus Kiristoositti amananii utuu hojii gaarii waan dhugaa isaaniif ba'amu baay'ee qabanii karaa tokko garuu kufanii akka isaan jiran Yesuus Kiristoos isaan irratti arge malee fayyina irraa kufuu isaanii, amantii irraa kufuu isaanii miti. Kanaaf baattuu ibsaa keetii iddoo isaatii nan butaa jechuun jireenya bara baraan si dhabsiisaa jechuu miti. Jireenya bara baraan si dhabsiisaa jechuu tasuma ta'uuyyuu hin danda'u. Yoo jaalalaan yookaan immoo hojii gaariidhaan fayyina isaanii argatan ta'e hojii gaarii kanaan fayyina isaanii dhabu. Baattuu ibsaa keetii iddoo isaatii nan buta jechuun badhaasa isa siif qophaa'ee ture sana siin dhabsiisaa jechuudha. Kan namni hojii gaarii hojjechuu dhiisuutiin dhabu badhaasa malee fayyina miti. Gonfoodha malee fayyina miti jechuudha. Waliin argu. Isa kana akkasitti qabannee darbinu gara lakkoofsa 16 waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu kadhata koo keessatti isin yaadachuu hin dhiifneedha. Phaawulos eessa taa'eeti kan inni amantootaaf akkasittiin kadhatu mana hidhaa taa'eeti. Baay'een keenya namootaaf miti kadhanni nuti ofii keenyaaf kadhannu iyyuu akka dirqamaadha. Akka dirqama bakka kadhachuu qabda waan nuun jedhuuf sammuun keenya hafuurri keenya kadhadhu waan nuun jedhuufi akka dirqamaadha kan nuti kaanee siree irratti takka mugaa takka rafaa takka kufaa takka kaa'aa Waaqayyoon kadhannu malee ofii keenyaaf iyyuu kadhatatti hin jirru dhaloonni ammaa jechuudha. Egaa nama hundumaa miti garuu garri caalu akkasidha. Keessumaa immoo suusii sooshaal miidiyaa suusii bilbilaa kanarraa kan ka'e sammuun nama baay'ee dadhabaadha. Kadhachuuf miti macaafa qulqulluu dubbifachuuf miti jireenyuma mataa isaasumattiin oolee bulu kana seeraan geggeeffachuuf iyyuu namni dadhabeera jechuudha. Bilbilli namoota baay'ee dadhabsiiseera. Inni kun viidiyoo mataa isaatiin itti deebina yeroo biraa. Haa ta'uyyuu malee Phaawulos garuu mana hidhaa keessa taa'ee reebamee dadhabee anni isaa tumameetu jiru utuu guyyaa du'a isaa eeggatu waa'ee amantootaa dhiphatee Waaqayyoon kadhata. Dhimmee Waaqayyoon kadhata. Maal akka inni kadhatuyyuu itti fufnee ilaallaa jechuudha. Boqonnaa lakkoofsa 17 irraa kaasee 17 akkasidha. Waaqayyo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu Waaqayyoon beekuus isa isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Kadhannaan isaanii jalqabamaadha. Hafuura ogummaa fi mul'ataati. Inni kun hiika ammayyaarraa sirriitti ibsamee jira akkasidha. Lakkoofsa 17 hiika ammayyaarraa. Waaqni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa akka isin guutummaatti isa beektaniif hafuura ogummaa fi mul'ataa akka isiniif kennu nan kadhadhaa jedha. Hafuura ogummaa fi mul'ataan kun maaliif nama gargaara?
Waaqayyoon beekuuf nama gargaara. Guutummaatti Waaqayyoon beekuuf nama gargaara. Baay'ee kan nama dhibu beekumsa dura yookaan immoo Waaqayyoon beekuu amantiitu dursa. Waaqayyoon beekuu Waaqayyoon amanuuti dursa. Warri Efesoon kun Waaqayyoon amananii fayyaniiru. Garuu ammayyuu gana akkasii Waaqayyoon beeksaniif isiniif kadhadhaa jedhe Phaawulos. Tun beekin amananii? Maal jechuudha? Guutummaatti tun beekin amanani. Kan isaan amanan maaliif? Cubbuu isaanii irraa fayyuuf, dhukkuba yookaan immoo du'a isaanitti dhufe kana jalaa ba'uuf Yesuus Kiristoositti amanan malee guutummaatti Waaqayyoon beekanii amanan miti. Guutummaatti Waaqayyoon beekanis hin fixani. Fakkeenyaaf baay'ee dhukkubsanneetu nuti ciifnu namni tokko dhufee qoricha kana fudhadhu si fayyisaatii nuun jedha. Isaa booda qoricha sana fudhannaa hin fayyina. Erga fayyinee booda qorichi kun eessaa dhufe? Qoricha akkamiiti? Dhugumayyuu na fayyisee jedheedha kan nuti waa'ee qorichaa beekuudhaaf qorannaa jalqabnu jechuudha. Akka kanaati jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon beekuu dura Waaqayyoon amanuutti dursaa jechuudha. Namni hundumtuu Waaqayyoon beekee fixee qoratee fixee kun sirriidha bakka ka'uun kana fudhe kun fayyinaaf naa ta'a jedheetu hin ta'in erga amanee boodadha Waaqayyoon beekuuf kan inni qorannoo irra jiru yookaan barumsa irra jiru kitaaba kan inni dubbifachaa jiru jechuudha. Malee Waaqayyoon beekanii xumuranii qorannaa isaa godhanii xumuranii miti kan gara Waaqayyoo dhufanii jechuudha. Kanaaf isiniifin kadhadhaa hafuura ogummaa hafuura mul'inaa kan Waaqayyoon beekuuf isin gargaaru jedhe. Kadhannaa inni isaaniif kadhatu lammaffaan immoo maadha? Inni jalqabaa hafuura ogummaa fi mul'ataadha. Inni lammaffaa immoo iji qalbii isaanii akka banamudha. Kadhanni Phaawulos kun akkuma jirutti nuuf haa raawwatu. Ameen jedha. Kadhanni Phaawulos kun akkuma jirutti nuuf haa raawwatu. Nurratti haa raawwatu. Inni lammaffaan iji qalbii isaanii akka banamu yookaan immoo iji qalbii keenya akka nuuf banamudha jechuudha. Lakkoofsa 18 waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu ulfinni warri Waaqayyoof qulqullaa'an itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti. Ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuufi kadhata kooti jedhe. Ija qalbii isaanii kan akka isiniif ibsu maaliif isaan gargaara? Abdii qaban akka beekaniif inni jalqaba. Inni biraanoo badhaadhummaa ulfina itti darbuuf jirru akka beekaniif. Badhaadhummaa ulfina itti darbuuf jirru akka beekan. Inni biraanoo humni Waaqayyoo safara malee guddaa akka ta'e. Safara malee jechuun maal jechuudha? Safara kan hin qabne, kan hin tilmaamamne. Maaliin iyyuu kan hin tilmaamamne akka ta'e humni Waaqayyoo guddaa. Inni biraanoo aangoo Waaqayyoo isa guddaa akka beekaniifidha. Itti fufnee dubbifna lakkoofsa 19 irraa kaafne 18 ol deebiin dubbisa. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu? Tokko. Ulfinni warri Waaqayyoof qulqullaa'an itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf. 2. Ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti. Kunis 19 irraa. Kunis nuyi warra amanneef humni isaa safara malee guddaa akka ta'e aangoon isaa inni jabaanis nu gidduutti akka hojjetu akka beektaniif ture. Aangoo Waaqayyoo kunneen immoo Waaqayyoo maal akka inni hojjete lakkoofsa 20-22 irratti didiriirsee ibseera. Akkasidha. Lakkoofsa 20. Inni hojii aangoo isaa kanaan Kiristoosin warra du'an keessaa kaase. Waaqayyo humna isaa isa guddaa kan inni fayyadame Kiristoosin warra du'an keessaa kaasuu irrattidha jedhe barsiisaan tokko. Maal jechuudha? Waaqayyo yeroo galaana diimaa gargar diige, yeroo dinqii garaagaraa hojjete, yeroo dinqiiwwan baay'ee hojjete humna isaa isa guddaan fayyadamne, humna baay'ee san baasifne. Asitti garuu inni hojii aangoo isaa kanaan, hojii isaa humna isaa isa guddaa kanaan jechuudha. Kiristoosin warra du'an keessaa kaase. Kana jechuun maal jechuudha? Kiristoosin warra du'an keessaa kaasuun maaliif ulfaataa ta'e? Kiristoos wajjirraanii nuti dhaloonni hammaa, dhaloonni darban, dhaloonni dhufanii Kiristoos wajjirraan du'aa ka'aniiru. Yeroo Kiristoos du'aa ka'u nama tokko qofatti du'aa ka'e miti. Namni isatti amane hundumtuu du'a bara baraa, du'a hafuuraa keessaa Kiristoos wajjirraan ka'e. Kanaaf Kiristoos kan inni du'aa ka'e aangoo Waaqayyoo isa guddaatiinidha jechuudha. Sababni isaas warri Kiristoositti amanan hundinuu du'a hafuuraa keessaa gaafa Kiristoos du'aa ka'e isa wajjirraan du'aa ka'aniiru waan ta'eef. Inni hojii aangoo isaa kanaan Kiristoosin warra du'an keessaa kaase. Waaqa irrattis gara mirga ofii isaatii isa teessise. Nuti Kiristoos keessa jirra taanaani, Kiristoos nu keessa, nuti Kiristoos keessa jirra taanaani gaafa Kiristoos du'aa ka'e isa wajjin du'aa kaanirra gaafa inni Waaqa irratti mirga abbaa isaatii taa'u isa wajjirraan teenyee jirra jechuudha. Mirga abbaa isaa maaliif? Kiristoos keessa jirra waan ta'eef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa 21.
gooftummaa aboo humna mootummaa hamma jiru hundumaa bara kanatti bara dhufuttis waanuma maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa oolche. Eenyuun? Kiristoosiin. Eenyuun? Nuun. Kiristoos keessa jira waan ta'eef gooftummaa aboo humna mootummaa hamma jiru hundumaa bara kanatti bara dhufuttis waanuma maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa oolcheedha. Nuuf waan hundumtuu nu jaladha malee nurra hin jiru. Nurra kan jiru waaqa keenya qofaadha. Nurra kan jiru mataa keenya isa ta'e Kiristoos qofaadha. Inni kaan hundumtuu nu jaladha. Miila keenya jaladha. Aangoon seexanaa miila keenya jaladha. Mootummaan biyya lafaa miila keenya jaladha. Kanaaf akka nama mirga abbaa taa'utti waan biyya lafaa kana asii gadi waan ilaalluuf wanti hundinuu wanti kamiyyuu nurratti gooftummaa hin qabu. Gooftummaa kan irratti qabu nudha malee isa miti. Wanti kamiyyuu nurratti gooftummaa hin qabu. Nurratti gooftummaa kan qabu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaadha. Waaqayyo abbaa qofaadha. Hafuura qulqulluu qofaadha. Mirga abbaa teenya waaqarra jirra. Kanaaf asii gadi ilaalla. Rakkina biyya lafaa asii gadi ilaalla. Gidiraa biyya lafaa asii gadi ilaalla. Hiyyummaa asii gadi ilaalla. Waan hundumaa asii gadi gaafa nuti ilaallu nutti salphata. Kiristaanummaa keessatti namni kan inni nagaatti jiraatuuf, bilisa ta'ee kan inni jiraatuuf, gammadee kan inni jiraatuuf waan hundumaa asii gadi ilaallaa yuuti. Warri Yesuus Kiristoos keessa hin jirre, warri Yesuus Kiristoosiin hin qabne immoo kan isaan waan hundumaa irratti dhiphina jala, gidiraa jala kan isaan jiraataniif dhuguma jala jiru iyyuuti. Dhuguma jala jiru iyyuuti. Waan hundumtu kan inni isaan yaaddeessu. Waan hundumtu kan isaan dhiphisu maaliif jala jiru iyyuuti. Gooftummaa sanaa jala jiru iyyuuti. Nuti immoo waan hundumaa irratti kan nuti hin dhiphanne, kan nuti abdiidhaan gooftaa keenyatti gammadaa jiraannu waan hundumaa gararraa jirraa iyyuuti. Akkamittiin Kiristoos keessa taane? Maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Lakkoofsa 22. Waaqayyo waan hundumaa miila Kiristoos jala kaa'e. Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristaanaatiif mataa godhee kenne. Waldaa kiristaanaa jechuun amantoota jechuudha. Amantoota akka addunyaatti jiran. Amantoonni akka addunyaatti jiranii waldaa meeqatti jira? Waldaa tokko qofatu jira. Akka addunyaatti waldaa tokko qofatu jira. Waldaa sicha amma asitti achitti babbanamu kanatu hin ta'in inni mana sagadaa amantoonni jalatti walitti qabamanidha. Waldaa kiristaanaa macaafni qulqulluun jedhu kun garuu akka addunyaatti tokko qofatu jira. Qaama Kiristoos ishee taate jechuudha. Qaama Kiristoos ishee taate waldaan akka addunyaatti tokko qofatu jira. 23 waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoosi. Akkuma nama jedhe waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoosi. Waldaa kiristaanaa jechuun mana sagadaa sanuuti jalatti walitti qabamnu waldaa masata Kiristoos, waldaa muluu wangeel, waldaa maalii jedhamu kanatu hin ta'in akka addunyaatti amantoota sirrii warra lammaffaa dhalatan jechuudha. Waldoonni yookaan immoo manni sagadaa waldaa dhagna Kiristoos keessa hin jirre jiru. Dhageessaniittu waldaa kiristaanaa jedhamanii mana amantaa akkasii jedhamanii garuu dhagna Kiristoos keessa kan hin jirre, kan raajii sobduutiin ijaaraman, kan barsiisota sobduutiin ijaaraman, kan antikiraayistiidhaan ijaaraman, garuu amantoota baay'ee kan qaban, hordoftoota baay'ee kan qaban, garuu dhagna Kiristoos keessa yookaan immoo waldaa kiristaanaa ishee sirrii keessa kan hin jirre jiru. Sababni isaas isaan fayyinaaf yookaan immoo Kiristoosin maqaa dhahatanii walitti qabamanitu hin ta'in maallaqaaf raajii sobduutiin gowwoomfamanidha kan isaan walitti qabaman. Waldaan kiristaanaa akka addunyaatti tokkotti jirti. Isheen immoo ishee kamidha? Ishee dhagna Kiristoos taatedha jechuudha. Amanaan waldaa sana keessa jiru tokkoon isaa bu'aa qaama Kiristoosidha jechuudha. Bu'aa qaamaa jechuun namni tokko guutummaa isaatti dhagna isaa keessaati qaamota garaagaraa baay'ee qaba jechuudha. Isa bakka isaanitti fakkeeffamu jechuudha. Waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoos. Inni waan hundumaa karaa hundumaan guutummaa isaatti dhagna isaa kanatti hin jiraata. Guutummaa isaatti gargar ba'iinsa tokko maleetu gargar hin ba'iin, gargar ba'uus hin danda'u. Mataan namatti adda ba'innaan mataan mormaa olitti namni gargar ba'ee qaamni gadii jiraachuu hin danda'u. Qaamni gadii jiraachuu hin danda'u. Qaamni gararraas itti adda ba'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf manni mataa waldaa kiristaanaa ta'e Kiristoos kuni inni waan hundumaa karaa hundumaan guutu kuni guutummaa isaatti guutuutti dhagna isaa kanatti hin jiraata. Yoomiif? Bara baraan. Bara baraan jechuun dhuma hin qabneef, yeroo dhuma hin qabneef jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Qo'annaan keenya kutaa lammaffaa itti fufaa. Sheer gochuu, laayik gochuu, sabiskiraayib gochuu, koomentii barreessuu hin dagatinaa. Waaqayyoo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaa isiniif haa baay'isu.